Shuma harka fuunee maatiiwwan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatiiwwan daraartuutu akkasumas warri maatii naaf hin ta'in maatii naa ta'anillee maatiin isinii ta'a kutaaf amantaadhaan waliin qoonnu akkasumas warri maatii naa taatanii jirtan guddaa tokko galatoomaa laayik sheer gochuudhaan jajjabeessitanii asiin nageessanii har'a immoo daraartuu maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu keekii suwiitii akka itti hojjetamu isinii qabadhee dhufaa. Keekii kana hojjechuudha wantoota nu barbaachisanii haliib niidoo kubbaayyaa tokko, sukkaara kubbaayyaa tokko, nishaa, roobii, zabaadii akkasumas keerii 8 na barbaachisa. Kuni kaartooniin kun 6 of keessaa qaba. 2 harkaa hin qaba. 8 jechuudha. Faraawulaa ala kanaan kukkutee jira jechuudha. Buskuutii isa kana buskuuta kana akkasumas zibdaa kana iddoo kana hojjedhu jechuudha. Waliin turaadha kara qophiitti waliin deemna. Amma immoo xawaa ibiddarra godhadhee jira jechuudha. Xawaa kana ibiddarra erga godhee booda faraawulaa kana itti naqadha jechuudha. Haala kanaanii faraawulaa itti naqadha. Turtiin keessan wajjin haa ta'u. Achiin booda immoo sukkaara kana kubbaayyaa kana itti naqadha jechuudha. Faraawulaa kana gubbaarratti akkasumas nishaa kana itti naqaa. Kaza miis goona jechuudha. Waliin ibiddarratti akkasiin walitti miis goona jechuudha. Haala kanaanii nama sana jechuudha. Haala kanaan amma salla haaluma kanaan amma salla amma inni nu duubitti jechuudha. Faraawulaa bisalla jiidha kan baradoo qabu jechuudha. Kiisii isaa isinitti hin argisiifne dhiifama. Kanuma haala kanaan amma salla jechuudha. Amma inni duubitti jechuudha. Sukkaara wajjin amma ol fudhatutti haala kanaanii masala suwiitii bareedaa keekii bareedaa kireemadhaan hojjetamu jechuudha. Baay'ee namatti tolu, baay'ee mi'aawudha. Itti fayyadamaadha. Wanta beekanii sheer namaa godhanii en eebbifamu malee en abaaraman jechuudha. Kanaaf irraa baradhaadha isinin jedha. Haala salphaadhaan keekii mana keessatti hojjetamuu danda'a jechuudha. Biskuutirraa haala kanaanii maasallee jirra amma inni nu fuur jedhutti jechuudha. Fuurri amma yoo inni fuuree naabsina jechuudha ibidda irraa. Haala kanaan amma itti boba'aa jira jechuudha ibiddi. Akkasiin kana ho'isna jechuudha. Foormii kantanii keessatti qoronfii keessatti haala kanaan labgoonee jira jechuudha zibdaa kana. Amma immoo buskuuta kana as keessatti daanna jechuudha makiina kanaanii. Turtiin keessaa anuma wajjin kinoo haala kanaan fuuree jira jechuudha. Amma immoo ibidda isaatirraa dhaabsina jechuudha. Kinoo haala kanaan daannee jirra jechuudha buskuuta kana. Amma immoo zibdaa kana itti naqamiis godha jechuudha asuma keessatti. Haala kanaan akkasitti miis godha.
achiin booda immoo amma sinii asii iddoon itti godhu kanatti godhadha jechuudha as gubbaarratti. Innaa jala isaa zibdaa dibee jira jechuudha. Waragaa zibdaa kana dibee jira. Buskuutii kana amma asirratti naqadha jechuudha. Asirratti achiin booda immoo in dabaddamna jechuudha. Akkaatti dabaddamna jechuudha. Sara jala isaa akkasitti haala kanaan dabaddamna. Haala kanaan dabaddabdu jechuudha jala isaa buskuutii kana akkasiin. Haala kanaan dabaddamna. Amma immoo kireema isaa hojjenna jechuudha. Ammas turtiin keessaan anuma wajjin. Innaan dhiifama viidiyoo baneessee asitti haliimniidoo fi zibdaa, haliimniidoo fi zabaadii itti godhadhee jira. Dhiifama viidiyoon edda waraabaa jira seena cufaa ture dhiifama wajjin. Akkasumas jibilii isaan itti godhadha jechuudha. Jibilii 8 zabaadii isa kana tokko. Akkasumas haada faalinaa kana barbaachisa jechuudha. Akkasii viidiyoo baneessee tanan dhiifama wajjin kaza faalinaa kana itti godhadha jechuudha. Xiqqoosaa akkasiin achiin booda mis goona jechuudha. Akkasitti mis goona. Yani jibila 8 fi keeri 8 fi zabaadii isa kana tokkodha. Akkasumas sukkaara burcuqqoo tokko, haliimniidoo burcuqqoo tokko waan itti dabalee jechuudha. Viidiyoo baneessee tanan dhiifama wajjin isinitti argisiifne. Na akkasiin jedha. Akkasitti mis goona jechuudha. Haala kanaan. Amma immoo firimii keessa galchina jechuudha. Buskuutii kana firimii keessa galchina. Amma immoo firimii keessa galchina jechuudha. Buskuutii kana haala kanaanii daqiiqaa 5 fi turtiin keessa nama wajjin jechuudha. Kinoo haala kanaan firimii keessa goonee keessaa baasnee jira jechuudha. Bunni ta'ee tooyi achiin booda amma kireema irra goonna itti nanna jechuudha. Kinoo haala kanaan kireema itti goona jechuudha. Akkasiin haala kanaanii. Ifama garuu madaamintii waan itti dhufte addaan aqaarraxoon kiyyaan oolu yaa rabbachuma tanarraa qaba. Kinoo haala kanaanii haala kanaan mis goonee booda immoo turtiin keessa nama wajjin. Amma immoo faraawulaa duratti san gubbaarra goona jechuudha. Turtiin keessa nama wajjin akkasiin gubbaarra goona jechuudha. Waliin turaadha. Kinoo haala kanaanii harka tokko natti toluu didee haala kanaan faraawulaa kana gubbaarratti naqee jira jechuudha. Amma immoo sa'aatii 2dhaaf firiijii keessa goona jechuudha. Sa'aatii 2 fi sa'aatii 3dhaaf firiijii keessa goona jechuudha. Haala kanaanii ifama gadaan naqee bakkanatti. Haala kanaanii xumuramee jira jechuudha. Keekiin kiyyaa kun akkas fakkaata jechuudha. Yoo isinitti tolee like share gochuu hin dagatinaa maatii waanko irraa fayyadamaadha. Wanta beekan tokko share namaa godhanii eebbifamu malee na baaranii viidiyoon kiyoo isinitti tolee like share gochuu hin dagatinaadha. Sinan jaaladha baay'eedha. Turtiisa booda isinitti argisiisa jechuudha. Gizee muramu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaaladha. Like share gochuu hin dagatinaa.
Kunoo haala kanaan firiijii keessa ture jechuudha. Hin murre jechuudha amma akkasiin. Kunoo haala kanaan muree jira jechuudha. Akkas fakkaata kunoo keekin koo.